qabdani ammas barsiistu. Barattoota haaraa sagantaa qabxii sirreeffannaatiif yookaan rimeediyaaliin bara 2016 Yuunivarsiitii Haramaatti ramadamtan hundaaf barattoonni bara barnoota 2016tti barnoota sagantaa qabxii sirreeffannaa yookaan rimeediyaal proogiraam keessan Yuunivarsiitii Haramaatti akka hordoftaniif ramadamtan amajjii 15 fi 16 bara 2016 qaamaan argamuudhaan mooraa guddicha Yuunivarsiitii Haramaa kaampaasii isteeshinii yookaan isteeshin kaampaasitti argamutti akka gabaastan isin beeksifna. Yaadachiisa tokkoffaa barattoonni gara yuunivarsiitii yoo dhuftan kaardii ministirii kutaa 8ffaa tiraanskriptii kutaa 9 hanga 12ffaa ittiin xumurtanii fi waraqaa ragaa kutaa 12ffaa oriijinaalaaf koppii isaa suuraa muraa 4 paaspoortiif ta'uu fi uffata qorraa ansuulaa fi uffata boraatii dhuunfaa keessaniif itti fayyadamtan qabattanii akka dhuftan dabalataan meeshaalee barnootaa kanaan dura qophii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa ittiin qophaa'aa turtan kitaabota barataa noottiiwwan garaagaraa dabtara keessan kitaaba wabiilee fi barreeffamoota biroo barnoota keessaniif nu gargaara jettanii yaaddan hunda qabattanii akka dhuftan yuunivarsiitiin isin hubachiisa. Dabalataanis ragaalee barnoota armaan olitti tarreeffamanii fi suuraa keessan iskaan gochuudhaan sooftikoopiidhaan qabattanii akka dhuftan. Lammaffaa barattoonni kutaa qisicha keessan beekuudhaaf lakkoofsa galmee kutaa 12ffaa ittiin qoramtan yookaan Graded Admission Number fayyadamuudhaan marsaaritii yuunivarsiitii irraa www.haramaya.edu.it beekuu dandeessu. Sadaffaa yuunivarsiitii barattoota guyyoota beeksifamanii alatti dursanii ta'ee barafatanii dhufan akka hin keessummeessine isin beeksisa. Waajjira Rijiistiraara Yuunivarsiitii Haramaya. Galata guddaa qabdani ammas barsiistu.